Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. YouTubein waan ajaa'iba waan haaraa qabatee dhufee jira. Wanni kun bubbulee jira. YouTuberoonni baay'een jaraa itti fayyadamu hin argu. Wanni kun bu'aa guddaa qaba. YouTuberoota hundaaf time code waan jedhamu jira. Time coding kun YouTube irratti duraan taayitilii tokko qofa barreeffachuu dandeenya. Amma garuu taayitilii adda addaa irratti barreessuu dandeenya. Intro barnoota YouTube, video nama hawwatu channel customization, akkaataa layout channel YouTube itti sirreessan, akkaataa feature section itti godhatan, waan adda addaa video dhuma tokko irratti bakka adda addaatti cicciruudhaan video sana bakka 7 video daqiiqaa 8 bakka 7 gochuudhaan taayitilii adda addaa itti barreessuu dandeenya. Akkuma asirratti amma argitan sararri isaallee yeroo videoon taphatu sararri isaa ciccitaadha. Akkasuma yeroo gadi siqnu descriptionii jala tuquudhaan chapter jedhee chapterii jalatti video sana addaan kukkutee daqiiqaa kana haga kanatti intro, daqiiqaa kana haga kanatti barnoota YouTube, daqiiqaa ta'ee haga daqiiqaa ta'etti waan akkasii barsiise. Waan agarsiiftan sana bakka adda addaatti cicciruudhaan bakka 5-6 gootanii jechuudha. Namni yeroo sarchii godhu sarchii san video tokkitti jechuudha waan adda addaatiin barreeffama adda addaatiin video sana argachuu danda'a. Chapter jedhee jala sanatti illee video bakka meeqatti akka citee jiru mata duree meeqa akka qabu achi jalatti nutti agarsiisa. Akkuma isin amma chapter jedha kunoo mata dureen isaa jala isaatti video heddummeessee agarsiisaa jira. Chapter jedha. Chapter yeroo baay'ee oonii godhanna garuu afaan Oromootiin waan inni nuun gooneef waan inni ofii isaatii waan nu dubbatarru hin beekuun kukkutee bakka adda addaa nu kaa'uu hin danda'u. Nutu time code kana irratti godhachuu qabaa jechuudha. Yeroo video maxxansinu ofii keenyaaf irratti godhachuu qabna chapterii kana. Daqiiqaa kana haga kanatti dhimma irra kana akkasii irratti hin dubbadhe mata duree barreessituuf daqiiqaa 2 haga 3tti dhimma kana irratti hin dubbadhe waan adda addaa irratti barreeffachuu dandeenya. Kunillee video kanas yoo ilaaltan videoon kunis irratti hojjetadheen jira. Yoo deemtanii ilaaltan keessatti akkaataa video YouTube irratti maxxansan jedha mata dureen isaa. Yeroo taphachiiftan laayinni isaa laayinni masmarri diimaan irra deemu jechuudha. Sararri daqiiqaa lakkaa'u sun bakka adda addaatti ciccitee jira. Sababni isaa maalinni waan time code irratti guuttadheef. Akkaataa taaksii itti guutan daqiiqaa meeqa irratti kan barreesse dhimma video keenyaa filachuu akkaataa itti yeroo video maxxansiisu entertainment moo muuziikii moo kaataagorii filachuu jechuudha. Daqiiqaan irratti barsiise san guuteen jira jechuudha. Mee amma descriptionii kana barreeffama taayitilii barreeffama mata duree isaa kanarraa haa tuqu yeroon gadi tuqee gara descriptionii nageessa. Yeroon gadi dhaqu chapteriidhaan kunillee kaahee jira. Chapterii jala videoon sun bakka meeqatti akka ciccite kaahee jira. Akkamitti godhanne isa jedhu waliin haa ilaallume fi faayidaan isaa sarchii irratti waan baay'ee nu fayyada isiniin jedheen jira. Descriptionii kana chapterii gubbaa view more ka jedhu jira bakka linkii adda addaa kaawwannu more ka jettu kana jirti. Moorii kana yeroon tuqu bakki linkii adda addaa kaawwadhe jalqabara link jedhee fida linkii ani barnoota duraanii as jala kaa'e. Yeroo nuti gadi dhaynu xiqqoosi time code jedhee kan inni irratti barreeffadhe kunoo as jira. Tuqaa duwwaadha. Intro duwwaa tuqaa 33 sakandii 33 irratti waa'ee akkaataa YouTube irratti video maxxansaniin dubbadhe daqiiqaa 2 haga sakandii 36tiin booda mata duree guuttachuu qabnu daqiiqaa 5 booda akkaataa taaksii itti guuttannu daqiiqaa 7 booda dhimma video keenyaa filachuu 7 haga 44 akkaataa beeksisa itti hidhannu 9 haga 20 barnoota YouTube video maxxansu 9 haga 59tti akkaataa video live goonee maxxansu. Mata dureen videochaa akkaataa video itti maxxansinuudha. Akkaataa taaksii itti guuttannu yoon jedhee sarchii godhes video dhuma sana fida. Maaliif fida? Mata duree videochaa keessa daqiiqaa ta'e haga daqiiqaa ta'etti daqiiqaa 5 haga sakandii 43tti wanni barsiise dhimma taagii waan ta'eef. Garuu mata dureen videochaa akkaataa video YouTube itti maxxansani. Kunoo descriptionii isaa jalatti bakka sarchii sana waan nuti sarchii godhe waan wal fakkaatu gurraachessee fidee baasa. Video kana keessatti barsiifamee jira dhimmi itti sarchii goote sunii jedha jechuudha. Mata dureen videochaa akkaataa video YouTube itti maxxansan garuu waa'een taagii achi keessatti barsiifamee jira. Sa'aatii isaatii wajjin waan nuti achirratti guuttanne mara jechi tokko keessaa haa jiraatu akkaataa beeksisa itti hidhannu. Video yeroo maxxansinu beeksisa hidhachuun dirqama. Yeroo sarchii goonu kunoo asitti akkaataa beeksisa itti hidhannu jedhee bakka saasan irraa gurraachessee fidee baasa. Akkaataa beeksisa itti hidhannu daqiiqaa 7 haga
sakandii 44 keessattan barsiise. Barreeffama jiru keessaa xiqqoo si gurraachesse fidee baasa. Akkaataa beeksisa itti hidhannu ka jedhu sana jechuudha. Namoota waa barsiisuuf aappii barsiisuuf wanni akkasii kun jechoonni akkasii kun wal fakkaatoo waan ta'aniif irra caalaatti faayidaa hin qabaatu. Garuu namoota entertainmentii adda addaa hojjetanuuf, koomedii adda addaa hojjetanuuf baay'ee faayidaa guddaa qaba. Namoota walaloo walleessanuuf jechoota walaloo sana bakka itti dubbatan sana fidanii daqiiqaa isaa irratti babarreessuudhuma qofa jechuudha. Namoonni entertainmentii hojjetanus waan entertain nama godhu jechoota afaan Oromootiin yeroo mara namni baay'een sarchi godhu jechoota san daqiiqaa kana haga kanaatti waan akkasii keessa jira, daqiiqaa kana haga kanaatti waan akkasii keessa jira jettanii irratti babarreeffattu jechuudha. Salphaatti chaanaaliin keessan nama baay'ee bira gahuu danda'a. Kiiwordii sarchii godhamuu danda'u, kiiwordii namni baay'ee yeroo baay'ee sarchi godhu kan isin fayyadamuu qabdan waan akkasii guuttachuudhaaf. Time code sana irratti namoonni oduu dubbisanis jalqabni isaa intro achi ka'ee oduu ijoo oduu maalii oduu dhimma irratti dubbatan sana shananii chaaptarii mataa ofii hojjetu. Kana hojjechuudhaaf egaa erga viidiyoo keessan ediitii gootanii kaatanii daqiiqaa itti babarreessuudhaaf bakka teekstii irratti barreessitan keessa seenuudhaan yookaan diskiripshinii irratti duwwaa jettanii barreessitu. Mallattoo sa'aatii san mallattoo sekondii san geessitanii keessu. Sakandii haga ta'e barreessitanii bakka introon keessan itti dhumatu irratti guuttu. Xiqqoo si gara fuulduraatti siquudhaan intro jettanii barreeffattu. Ammoo gadda barfattu. Duwwaadhaa jettanii duwwaadhaa qabee ammas mallattoo sakandii kaahuudhaan duwwaadhaa haga sakandii kanaatti waan akkasiin dubbadhee jettanii fuuldura isaatti barreessitu. An calliseetuman daqiiqaa gaggabaabsee isinitti agarsiisa malee isin yoo feetan wal jala bubuusuu dandeessu, yoo feetan dhedheeressuu dandeessu. Feetan dhimma viidiyoo irratti dubbattan haa ta'u, feetan waan sarchiidhaan namni isinii viidiyoo keessan isinii argachuu danda'u haa ta'u rakkina takka hin qabu. Waan irratti dubbattan sana daqiiqaa isaa kaawwattu jechuudha. Yoo ka dura dhaggeeffatanii viidiyoocha yeroo edit gootanu daqiiqaa isaa kophaatti baafachuu yoo sirriitti hojjettan. Yoo hin taanes immoo rakkina hin qabu. Yeroo viidiyoocha maxxansitan diskiripshinii keessan jalatti daqiiqaa haganaa haga kanaatti waan akkasiin dubbadhe, daqiiqaa haganaa haga kanaatti waan akkasiin dubbadhe jettanii diskiripshinii jalatti barreessitu. Garuu daqiiqaan isaa viidiyoon keessan bira hin darbin. Viidiyoon keessan viidiyoo daqiiqaa 9 yoo ta'e daqiiqaadhuma 9 sana kukkuttanii baafattu jechuudha. Amma duwwaadhaa qabee haga sakandii 30tti intro, duwwaadhaa qabee haga sakandii 55tti barnoota yuutuubii, tokko qabee haga sakandii 50tti akkaataa itti fayyadama AdSense, lama qabee haga sakandii 30tti AdSense payment method, sadii haga 330 akkaataa akkaawuntii baankii itti guutan, shanii haga daqiiqaa 5 haga 550tti kaffaltii yuutuubii. Sanaan booda kooppii godhadheen gara viidiyoo maxxansuu sana yookiin immoo maxxansee sana erga maxxansee ka'es irratti guutuu ni danda'a. Viidiyoo sanarra galeen diskiripshinii jala galuudhaan dhuma diskiripshinii kiyyaa irratti dhuma diskiripshinii viidiyoochaarra deemeen jalqaba maaliin godhaa time code jedheen mata duree barreessaaf. Time code jedheen mata duree barreessee fi ka'een yeroo tokko yookiin yeroo lama gadi siquudhaan peestii itti godha barreeffama barreeffadhee dhufe san jechuudha. Barreeffamaan fudhadhee dhufe sana yeroo tokko yookiin yeroo lama time code irraa gadi siqeen paste irratti godha. Amma paste irratti godheen jira. Paste irratti godhannee jirra waan barbaannu viidiyoo duraanii irrattis irra deebinee godhachuu dandeenya jechuudha. Kan sarchiidhaan bareechee bahu kiiwordii adda addaa finnee daqiiqaa isaa irratti guunnee akkas erga goonee booda gara duubaatti deebi'uudhaan yeroo tokko diskiripshinii irraa duubatti deebinee seeviin gubbaarra ni jira. Seevii godhanna jechuudha. Diskiripshinii irraa yeroo deebinu gubbaa seeviin ni jira. Seevii godhannee keessaa baana. Viidiyoo hundarrattu akkas godhachuu ni dandeenya salphaatti. Walumaa galatti itti fayyadamni time code baay'ee barbaachisaadha. Itti fayyadamni isaa akkaataan inni time code itti guuttannullee baay'ee salphaadha. Itti fayyadamaan isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.